Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa qulqullina kenna tajaajilaa abbaa seerummaa irratti abbootii seeraa magaalichaaf leenjii guyyaa 2 turu kennuu eegale. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii manni murtii magaalaa Adaamaa ergamaa fi mul'ata itti kenname bahuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii qulqullina tajaajilaa abbaa seerummaa mirkaneessuufis bakka rakkoon jirutti mariin rakkoolee mudatan furaa jiraachuu dubbatan. Yeroo ammaa kanas kenna tajaajilaa sadarkaa isaa eeggate kennuuf akkasumas hanqinaalee jiran furuuf leenjii guyyoota 2 turu kennaa jira. Manni murtii magaalaa Adaamaa keenya gahee hojii fi itti gaafatamummaa nutti kenname bahuudhaaf ergamaa fi mul'ata qabannoo milkeessuudhaaf tajaajila abbaa seerummaa qulqulluu dhaqqabamaa si'aawaa fi bu'aa qabeessa seera irratti hundaa'e loogii fi gartummaan ala ta'e kennuudhaaf bilisummaa guutuu fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojjechaa turre jirra. Ammas sadarkaan qulqullina sadarkaa barbaadamoo bira akka hin gahamne waan ta'eef koree bulchiinsa mana murtii olaanaa naannoo Fulbaana keessa manneen murtii keenya keessatti sakattaa hojiirra oolmaa agarsiistuuwwan qulqullina tajaajila abbaa seerummaa manneen murtii keenya maal akka fakkaatu akka sakattaa taasifamaatiin ture manneen murtii keenyas sakattaa taasifamaatiin ture kana irratti hanqinaalee argaman akkuma asirratti amma nagaatiin jirtan leenjii hanqinaalee kenna tajaajila abbaa seerummaa qaxxaamaatiin turee fi guyyaa irratti hanqinaalee yookaan rakkoolee jedhamanii irra gahaman irratti leenjii guyyaa 2 ta'u karoora ogeessa kennaatiin ni kennama. Pirezidaantii itti aanaan mana murtii waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Badirii Tamaam Umar toorri xiyyeeffannaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa qulqullina tajaajilaa abbaa seerummaa ta'uu himuun kana galmaan ga'uuf ammoo godinaalee hundarratti xiinxala geggeessuun hanqinoota mul'atan dhabamsiisuuf hojjetamaa jira jedhan. Tajaajila qulqulluu fi si'ataa hawaasaaf kennuun ergama isinitti kenname bahuu qabdu jechuunis ergaa dabarsan. Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa kana akka toora xiyyeeffannootitti karoora tarsiimaa keessatti qabachuun caalatti bara darbirraa kaasee keessattuu hojmaata bara kanaa keessatti qulqullinni xiyyeeffannoo olaanaadhaan irratti hojjenna jennee qabannee irratti hojjetaatiniin kan jirru ta'uudha jechaadha. Wanni guddaan akkamitti ijjannoo walitti dhiyaataa ta'e qabannee qulqullinaan kan amma akka malee harcaatii qabnu kana fuulduratti manneen murtii keenya fiduu dandeenya waan jedhu kaasuudhumaa fi abbootiin seeraa leenjii kana fudhachaa jiranis yaada Adaamaa Broadcasting Serviceif kennaniin leenjiin kun barbaachisaa ta'uu himanii gara aanaa isaaniitti gadi bu'uunis kenna tajaajilaa si'ataa fi haqa qabeessa ta'e kennuun olaantummaa seeraa kan mirkaneessan ta'uu dubbatu. Tole leenjiin kennamaa ture qulqullina tajaajila abbaa seerummaa irratti kan xiyyeeffate hubannoo har'aas irraa arganne gabbuunee abbootii seeraa keenyaafis hubannoo kennine isaanis hojii keessatti akkaataatti bakka hanqinni jiru san qaawwa kana duuchanii akka hojjetaniif irratti xiyyeeffannee kan hojjennu ta'a. Rakkoon qulqullinaa galmeen dhamaatii abbaa dhimmaatiif sababa ta'aa ture kan kanaan dura garee manni murtii aanaa murteessa kan olaanaadhaan diigamu fooyya'uu fi qajeelfamaan gaddeebi'u sun sababni isaa addaan bahee dhiyaachaa waan jiruuf inni kun rakkoo qulqullinaa mudachaa ture kan fooyyeessu jennee abdannaa nuus cimnee kan irratti hojjennee hanqinaalee kanaan dura mul'ataa turan qaawwa jiran kana duuchinee hojjechuudhaaf kutannoon kan itti deemnu ta'uu isaati jechuudha. Leenjiin kennamaa jiru leenjii murteessaadha. Kenni tajaajila abbaa seerummaa maal fakkaata hanqinni jiru maalidha yoo maal irratti cimnee hojjennee haala gaariidhaan hojii keenya galma yaadameef ga'uu dandeenya kan jedhu ilaalchisee leenjii kennamaa jiru irratti rakkoowwan jiran gadi fageenyaan leenjii nuu kennaa jiranii isa irrattis gadi buunee hojjechuudhaaf nutis qophiidha jechuudha. Xumura irrattis keessummoonni naannoo Oromiyaa irraa leenjii kana jalqabsiisuuf argaman piroojeektii ijaarsa mana murtii magaalichaa daawwataniiru.